Viidiyoo kana namoonni hundumtuu hamma dhumaatti ilaalaa waan guddaa irraa barattu waan ta'eef namichi kun qulfii konkolaataatii fi qarshii kuuraa kana keessa kaa'ee irraa keessatti ammoo maallaqa xiqqoo qabatee uffata kadhataa fakkaatu yookiin immoo maraataa fakkaatu uffatee gara dubartii kanaa deema. Akka isheen biddeen laattuuf yookiin nyaata laattuuf kadhata. Deemee chaaniirtii ammas irra deebi'ee kadhate ammas isheen garaatti jabaatte faraan qabu gara namaa kan biraatti kan inni adeemaa jiru jechuudha. Inni immoo nyaata nyaataa jira. Sammuun kee nagaa miti. Deemi chaaniira ammayyuu. Waan isin ajaa'ibu nama kadhatanii waan nama harkaa dhabuu caalaa immoo kan nama qaanessu hin jiru. Baay'ee kan namatti ulfaatudha jechuudha. Ofii isaanii nyaataa jiru garuu namicha kadhataa kanaaf namni waan xiqqoo isheellee kennuufii hin dandeenye. Dubartiin kunis waa gurgurtii garuu inni kadhatee isheenis ni didde. Inni dhiiraa kun manichuma keessaa akka inni ba'utti himaa ture. Isheen kun gargaaraa waan jirtu fakkaatti. Isheen kanan eegnee garraamummaa majaalaluma keessaa ka'enitu isa gargaaruu barbaadde turte yookiin immoo kennuufii yaaddee turte yeroo inni kadhata ture agarteetti gadditeefii turte. Kuuraa sana garuu gaafa bantu waan ajaa'ibaa isheen hin eegnetu keessa agartee baay'ee sarpiraayizii taate jechuudha. Namoonni silatu inni kadhataa jirullee didan amma kunoo kaka'anii lafaa jechuudha bitaatti galee baay'ee gabbaayu jechuudha. Isheen gammachuu keessa baatee kunoo jilbatti kuftee kunoo namicha kana faammoo ilaalaa mataa qabatee wanti godhan hin jiru. Carraansee tokko gara namaa dhufa. Carraan sun lammaffaa deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a jechuudha. Amma akkuma isin argaa jirtanii jilbeenfatee kadhataa jira jechuudha. Birii xiqqoo isin harkatti baatee ture kenneefi. Faraan qabu carraan kun gara isaa dhufee ture garuu inni carraa isaatti hin fayyadamne. Malee deddeebi'anii kadhataa jiru. Isheedhaa gammachuudha. Isaaniif immoo yerootti baay'ee of ceephaan turan jechuudha. Viidiyoo kana kan inni akkasiin ilaaltanii yookiin immoo irratti hojjechuuf yaade waan guddaa tokko akka nu barsiisu waan an beekuufidha. Innis immoo yeroo hundumaa jechuudha yeroo hundumaa garraamummaa keessaa ta'e, arjummaa keessaa ta'e, waan argadha jenneetu hin taane, waatu naa ta'a jenneetu hin taane, keessuma keenya nama gargaaru waan qabnu nama rakkate, nama dhibame, kallattii adda addaatiin namoota waan adda addaatiin rakkoo adda addaa keessa jiran gargaaruun yoo aadaa keenya ta'e baay'ee bareedaadha. Sababiin isaa gaafa nama gargaarru waan gaarii ta'e, waan bu'a qabeessa ta'e jireenya keenya keessatti deebisee fida. Sababiin isaa namni biyya lafaa kanarra gaafa jiru gaarummaa yoo facaase gaarummaan isaa deebi'ee biqilaafi. Namni biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu waan hamaa yoo facaase deebi'ee wanta hamaa sun ni biqila. Sababa kanaatiif iyyuu jireenya keenya keessatti waan gaariis ta'e waan hamaas nutu facaafataa jechuudha. Akkuma isin agartan namoonni sun yeroo inni kadhataa ture nyaata kadhataa ture garaatti jabaatanii manicha keessaallee akka inni deemu ajajaa turanii garuu dubartiin kun gadditee fi waan qabdurraa waan xinnoo qabdurraa gaafa kennituu fi waan isheen hin eegne yookiin immoo isheen hin tilmaamnetu kan isheen mudate yookiin immoo si argate jechuudha. Badhaasa addaa hamma isheen sarpiraayizii guddaa taatutti konkolaataadhaa fi qarshii maallaqa hamma kana jechuudha. Yaada
kun waan mul'atu yookiin immoo waan qabatamaa gaafa ta'u nama biraa argate. Waaqayyoon biratti immoo dadhaboota gargaaruun keenya warra beela'an beela baasuun keenya immoo hammam guddaa akka ta'e hammam waaqayyoon akka gammachiisu badhaasa akkamii akka qabu taati yaada. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan argadha jennee kennuun sirrii miti. Garraamummaa keessa keenyaa jaalala keessa keenya irraa ka'anii nama waa gochuun nama gargaaruun sirriidha. Deebisee waa argadha jedhee sammuu akkasiitii waa gochuun sirrii miti. Inni kun waan sirri hin taanedha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos si'a tokko hidhameen turee dhuftanii nan gaafanne, beela'een turee beela nan baafne, daareen turee daara nan baafne jedhee yeroo itti dubbatu ati yoom dheebattee si argine, ati yoom beeloftee si argine, ati yoomitu hidhamtee dhumne si gaafachuu dinne nuyi maal taate maal dogoggortadhanii gaafa isaan itti taasisanii Yesuus immoo deebisee namoota beela'anii beela baasuun keessan. Namoota uffata dhaban uffannaa kennuun keessan, namoota homaa hin qabne gargaaruun keessanii yoo gootanii anaa gootanii jedheetu dubbata jechuudha. Namni waan gaarii gochuu, namni waan gaarii gaafa godhu, namni waan sirrii ta'e, waan qajeelaa ta'e, waan bareedaa gaafa godhu namaaf akka godhaa jirtu tun taane waaqaaf akka godhaa jirutti yaadaa yoo godhee ittiin dhaga'amu itti gammadaa. Gaariidha. Yaadaa viidiyoon kun immoo waan guddaa akka dabarsiisu abdiin qaba. Viidiyoo kana laayikii godhaa, sheerii godhaa. Yaada keessan immoo miira isiitti dhaga'ame immoo koomentii irratti barreessaa. Yaada waan naa laattaniif immoo baay'ee galateeffadha. Viidiyoo kan biraadha hamma deebinee wal arginutti nagaa waaqayyoon tura. Nagaatti.